daawwattoota Oromoo view har'a keessumaa magaalaa keenya kana boqonnaadhaaf dhufee arganne waliin mariidhaaf teenyee jirra. Keessumaan keenya kun siyaasa biyya keenyaa fi akkasumas siyaasa gaanfa Afrikaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti nama beekamtii guddaa argateedha. Yeroo maqaan isaa dhahamu firriif alagaan akkatti hubatuu qaba. Egaa namni kun eenyu akka ta'e maqaa isaa osoo isiniif hin dhayin beektaniitu jedhee tanaaf dadha. Ogeessa siyaasaa fi aktivistii Jawar Mohammed akkasumas abbaa Oromooti. Har'a bakka dhaloota isaarraa kaasnee waan keessa darbee fi haala siyaasa biyya keenyaa bal'inaan waliin mari'anna. Daawwattoota keenya egaa waliin turtanii akka obsaan dhaggeeffattan kanumaan isin affeera. Egaa Jawar gara qophii keenya gara OBU'tti baga nagaan dhufte. Sinilleen baganagaan neeydanii cabbii tana baaftanii yeroo esoon dhufe gaarii akkanaan arguu cabbii jalaan baaneef cabbiidhaan neeydanii yeroo baga walagarre. Galatoomii. Obbo Jawar anis baay'een gammadaarraas isin arguu kootii fi nu kabajanii as dhufuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Baroota murtaa'e keessatti haala uummata keenya akka jijjiiramuu fi gumaacha hedduu gootee kunis ija godhatee bu'aasaas argaa jirra. Baay'ee sitti boonnaa baay'ee si jaallannaa. As jiraachuu keetiif dhugaa baay'een gammada. Amma yeroo baay'ee miidiyaa irratti waan hedduu gaafatamteetta. Ni immoo xinnoo akka addaa goona jennee jalqaba waa'ee keerraa jalqabna. Gaaffiin kun ni jalqaba Jawar eessatti dhalatee ijoollummaa isaa maal fakkaata ture kan jedhu. Ergan dhaqee waan inni hubadhee jira. Duraan dhumuu gatti waan inni dhadheefaa jechuun naannoo tilaadha sanitti hin beekan ture amma hoggaan hubadhee hati hoggaa da'uuf deemtu gara warra isiitti deemte naannoo diimaa jedhamu naannoo magaalaa jinnii jedhamutti hin dhaladhe. Kana dhaloonni kiyyaa achitti hin dhaladhe anaa guyyaa 15 gara gadii gara gololchaatti na buusanii achirratti hin guddadhe so dhaloonni kiyya naannoo arsii bahaa gara daangarratti fi harargee daangarratti kan inni guddadhe garuu magaalaan lafti itti of baradhe lafti itti baradhes beekus magaalaan itti guddadhes dummugaa yeroo hunda dummugaan himadda haa taatu haatti yemmuu hoggaan galuu jinniitti akkan dhaladhetti manaatti yaafata dunni jechuudha. Maqaadhuma magaalaa jinnii jedhamu jira jechuudha? Magaalaa hojjaa duree jedhamti magaalaa dafinooti. Haa taatu garuu maqaan isii kadur jedhan osoo gabayaan achi hin dhaabatiin jinnii jedhamti. Egaa anis akkuma kana baay'ee si galateeffadha OB keenya irratti argamte kabaja nuuf kennitee dhufuu keetiif guddaan si galateeffadha akkuma kanas baay'een sitti boona saba keenyaaf geeddarumsa baay'ee agarsiistee kan biyya lafaa guutummaa dhugaasii ba'udha. So baay'een sitti gammada ammayyuu jabaadhu achumaan immoo rabbiin isin kadhadha. Gaaffiin si qabu bara ijoollummaa kee keessatti gaafa elementarii mee jennu iskoola keessa gaafa turte waan gochaa turte jira waan addaa maalti gochaa turte ijoollummaa keetti mana barumsaa keessatti akkam ture akkuma kana akka namni si dhaggeeffatee waan tokko jijjiiruu dandeesse kun ijoollummaa irraan sitti dhufeetu mana barumsaa keessa jirtu. Tingan ijoollummaa marraa rakkoo ture. Gaafani mana barnootaa tures ijoollee gurmeessuu uummata kakaasuu naannoon keenya naannoo lola sana waan tureef keessattuu yeroo elementarii turre ijoollee gurmeessuudhaan buna mootummaa tokko ture buna mootummaa san guurree kuntaala 10 kan guurru taate 9 mootummaa galchinee 10 ofii fudhannee mana barnootaa sanitti kitaaba ittiin bituu wantoota mana barnootaa barbaachisan guutuu irratti ittiin deemaa turre. Itti hoggaan mana barnootaa eegalu kutaa 6 qabna turre. Dhibbuma nuti goone hanga kutaa 8 geessuu dandeenye booda sochiin naannoon sunis naannoo siyaasaa waan tureef bilchaataa hoggaa deemu kutaan nu bansiifne sunillee cufame anis mana barnootaa sana irraa ari'ame. Haggan ani beekutti ijoollummaa irraas kaasee barnootatti cimaan ture.
aga akka amma kana osoo hin dulloomin barnoota cimaan ture yeroo sanii barnoota cimaadha garuu sochii hawaasaatti amma biyya alaa kanatti magaalaan Oromoon jirtu ani dhaqeen hin jiru yeroo ijoollee ta'e amma hoggan dhaquun achiin hoggaa Harargee irraa kaanee deemnuu yaadadhe naannoo keenya san gara ganda qabalee 20tu jira gandi ani miilaan hin dhaqeen hin jiru yeroo san ganda hunda miilaan dhaqeetiin gurmeessan ture nan kakaasan ture gurbaa diimaa barataa sannaan jedhan yeroo sanii ganda keessan deeman ture walgahii hoggaan yaamne namni baay'ee gala amma gadda hoggaan achi dhaqu qe'ee keenya hoggaan dhaqu waan ijoollummaa sanii yaadadhe uummata yaabnaa ummanni ganda gandaan sangaa tokko tokko nuu kenna ture mana barnootaa akka fooyyessinuuf kanaaf ijoollummaan kiyya haala saniin ture erga guddadhe sanumaan xiqqoo gal'isee addunyaa irratti ittiin deeme malee waan addunyaa irratti hojjedhe kana irra caalaa ijoollummaatti qe'ee keenya ittiin eegale. Ganda keessan akkuma kanaan dura argitetti moo geeddarameera? Geeddaramsi jira karaan ni jira. Gaafa nan ijoollee mana barnoota 3 qofa ture aanaa san guutuu jechuun naannoo dhummuugaa sanirra amma manneen barnoota baay'ee jira. Gaafa nan guddadhu laga hedduu jira amma layin hin jiru layin gogee jira. Namni baay'atee jira. Gaafa ani achi deemu airportiin keenya jal'aa baharreef gaangeet ture. Amma konkolaataan ni seena. Otobisiin na rifadhe yoo otobisii gan argu so jijjiirama baay'ee jira garuu uummanni immoo akkuma duritti murannoo qaba onnee qaba sabboonummaan isaa achuma wanni jijjiirame baay'ee jira wanni jijjiiraman immoo haaluma sanii jechuudha. Baay'ee gaarii Jawaar gaa baga nagaan gara misootaa mana kee lammaffaatti dhuftee siin jenna. Amma garuma magaalaa jalqabatti dhalatte waa'ee magaalaa kee nutti himte malee maatii keessa Jawaar mucaa meeqaffaati obbo laafaa qaba amma namni alatti Jawaar gaafa jedhamu dhageenya miti Jawaar nama abbaa qabu haadha qabu obbo laafaa qabudha mee ati mucaa meeqaffaadha nutti eentu lakkaa'ite abbaan kiyya sooruu malee hin lakkoofne ani haadha kiyyaaf I think nama 5ffaadha nama 7 deesse nama 5ffaadha garuu haawwan hedduu qabna akkasumas obboleeyyan haawwan hedduun qaba gaafa naasii galu amma airportii nama baay'ee dhufe yaadadhu ijoollee keenya biratti waan guddataniif nama tokko lama malee baay'ee isaanii yaadadhu hundi isaanii dhufanii obboleettii kiyyaa boodarra natti kolfoo gammaa ijoollee wajji deemne atillee obboleettii yaa'umaan jaan nama hedduudha. I think warra dhufe keessa hedduu isaanii hin beeku obboleeyyan kiyya ta'uu isaanii kanaaf nama baay'ee gara jidduu irratti argama. Baay'ee gaarii mee magaa daawwattoonni keenya Jawaar kuni ijoollummaa irraa kaasee amma isa bakka amma ga'e kana waan keessa darbee qabamte akka isa argan barbaanna. Mana barumsaa keessa yeroo ture ijoollee yeroo sanas nan ijaaraa ture. Waan adda addaa keessa qoda fudhataa turte. Yeroo gara biyya deemte sanatti illee waanan argaan ture ilaalaan ture oduu OMN irratti darbu walaloo fa'aa akka ati barreessaa turte yeroo sana walaloo tokko akka saampileetti isa dhiyeessan tokko ijoollee durbaa hin heerumsiisinaa akka mana barumsaa fa'aa deeman waan jedhu tokko barreessee nuu kenneedha. Yeroo dhuma sana mirga dubartootaa falmaa turte jechuudha. Amma immoo obbolaa baay'ees waan qabduuf innis impaaktii qabaachuu danda'a. Mee mana barumsaarraa immoo na aari'anii jette yeroo amma nutti himte. Maaliif bara sana aari'amte mee? Raafii haasoftuun barbaada. Tinka dubartoota irraa hoggaa kaane ijoollummaa irraa kaasee haati teenyas akka walleen keenyas waan mataa keessa nu kaa'an ture. Dubartii hin mil'atinaadha jechuun fakkeenyaaf dubartii ergachuun hamtuu dubbachuun obboleettii teessaa taatu ollaa isaa taatu wanni kun mataa keenya keessa ture. Tokko sani lammaffaa mana barnootaa hoggaan seenu yaadadha gara ijoollee 70 turre daree tokko keessa. Waggaan dhumuu deemu walakkaan hir'ataniiru dubartoonni walumaa qixa turre waggaa eegallu. Waggaa kora kutaa 6-7 geenyu gara ijoollee 6-7tti gad deebi'an beektaa. Keenya garuu akkuma hir'inni drop outiin dhiirris drop out nama godha baadiyyaa waan ta'eef garuu kan dubartoota baay'ee guddaa ture. Ijoollee baay'ee nurra ciccimoo ta'an baay'ee bilchina qaban cinaan heerumuudhaan cinaan butiidhaan cinaan sababa adda addaatiin bu'aa turan sun baay'ee na addeessa ture ijoollummaa irraa yeroo sanarraa kanarraa kan dubartoota kan ka'e achumarraa eegaleetiin
wanni mana keessaa sin jirti. Mana keessatti baay'ee wal lolan ijoolleen mana keessatti mana keessatti baay'ee cunqurfameen guddadhan cunqursaa dubartootatti jira. Sirna abbaa irree. Saantuu abbaa irreedha si jaala. Ijoolleen dubartoota narra gurguddoo namni nan tumin hin jiru. Hundi isaanii amma hoggaan argu dhiigana tan feeta. Anillee afaaniin hin callisu kontradikshinii ture mana keessatti nan cunqurfama alatti immoo cunqursaa isaaniitti fanfalma. Ka dubartootaa kana ture gaaffii lammataa maal ture? Gaaffii lammaffaa mana barumsaa irraa nan ari'amee. Waan hin ari'ameef moo? Ana biyyatti hin gala mangistiin wal lolchiifta. Wanta gaafa sana si barsiisaa turan yeroo deebite argiteetta carraa argachuu argeera mana barnootaa agartee sochii guddaa kaafne naannoo sanitti. Naannoon sun sochii naannoo abaa'u ture naannoo nadiin faan galaasaan faan namni baay'een itti ture qabsaawwan gurguddaan keessaa ba'an waan turaniif nu hundi ilmaan abaa'u akka taane beeku abbootiin keenya abaa'u turan. Kanaaf gadoon hin jirti jechuun nuuf ofitti jidduu. Achirraa boodarra nullee cimaa waggaa deemnu xiqqoo dhiibuu isaanii eegalle booda barsiisaa keenya tokko kan nu gurmeessu falatan. Saniin mormii guddaa kaafne achirraa akkuma jiru kutaa 8 cufanii anas ijoollee wajjin barannus inuma cufan kutaa 8 kompiliitli cufanii deemsanii ijoolleen baay'ee gara Harargeetti deemanii baratanii an gara Sallaatti hin dhufe. Walii galatti gaa haala saniin naannoo sanirraa ari'amee baay'ee jechuudha. Yaa cunqursaa dubartootaa mana keessaa baay'ee si gargaara jechuun waan sin ajjeesni si jabeessaa jedhamti. Kanaafuu isaantu mana keessatti isaan akkasii cunqursuu isaanii isin immoo baay'ee si jabeessee alatti si baasee. Erga jettanii fudhanna. Sana booddee akkamittiin gara biyya alaa dhuftee kaayyoon kee gaafa sana maal ture yeroo biyyaa baatee? Nagadatu dhagaa. Ani dhumugarraa akkan deeme Sallaatti kutaa 8 mana barnoota kaatolikiitti baradhe kutaa 9 achitti baradhe siyaasa dhodhoofataa ture booda mul'annaan achillee ba'uun dirqama taate gara Adaamaa dhaqee kutaa 10 baradhe qabxii gaariin qaban ture san booda wal dorgommiin tokko dhufe wal dorgommii iskoolashiippiiti barsiisan tokko ammallee dhaqee argeetin ture abarraa jedhaniini. Directora ini wal dorgommiin sun dhufnaan guutummaan naan jedhan biyya alaan deemu jedhan yeroo san sabboonummaan beektaa kattuun hojjette ibidda sirraa qabanarraa qabata. Asumatti hin du'a malee hin bo'uun jedhan ture garuu giddumaan harkuma isaatiin guutee ergee ji'a tokkuma lama booda deebiin dhufee mana barnoota 300 wal dorgomsanii san keessa ijoollee 25 fuudhanii 25 kana Finfinneetti yaamanii interview godhanii interview hoggaan yaaman ammallee ni oruma harkuma isaatiin mallaqa sanatti kennee naqabee makiinar na yaabbachiisee na erge haala saniin scholarship argadheen gara Singapore deeme Singaporetti rabshaa ittuman fuufe afaan Oromootiin baradhe achittis afaan Oromootiin baradhe barnoota biraatti dabalatee waggaa lama Singaporetti. Afaan Oromootiin barumsiin kennama ture jechuudha jechuudha. In kennamu sistemni nuti keessa turre suni akka preparatoriiti. Schoolii fi universitii jidduudha. Afaan tokko master godhuu qabda. Afaan tokkoon dandeettii olaanaa argamsiisuu danda'uudha qabda. Nu amma afaan Ingiliffaa afaan lammataa keenya waan ta'eef cimsuu hin dandeenyu ture. Kanaaf afaan dhalootaas cimsuu qabna jechuudha. Kanaaf ijoolleen biyya keenyarraa dhayitu na dura dhayite hundinuu afaan Amaaraa baratan turan. Ana moggaan dhaquu konseenjee gaafsan sabboonummaan xiitti. Nan didee jechuudha. Jennaan barsiisichi afaan Oromoo kun biyya keessanitti hin barsiifama jennaan anu kanaan baradhee dhufeen jeen akka yuunivarsiitti kennaman jedhanii waggaa safa yuunivarsiitiin Finfinnee fi Jimma fakkaatu waa eegalanii jiran. Kun 2003 akka Awurooppaatti 95 jechuu akka Itoophiyaatti jennaan egaa akkas taate rakkoon jiru kitaaba si arganii jedhee yuunivarsiitti xalayaa naa barreessee xalayaa waggaa barreessuu warri yuunivarsiitii nu afaan akkanaan dhageenye jedhanii afaan akkanaa tribal language barreeffamuun eegalle waan akkasii deebisanii fi morkan seene nan dhiisa malee barnoota kana nan gala malee qeettiin gala malee hin baradhu afaan biraatiin jedheeni achi kitaaba dhuunfaa kitaaba warra Saffaa Dibaabaa fa'aa ka namoo daandii fa'aa barreessan hunda fichisiifadhee wal literature akkasitiin achi baradhe jechuu koors barnoota biraatiin dabalatatti achitti kan hin baradhe afaan Oromooti. Barnootaaf osoo hin ta'in morkaaf jechuudha. Gara USA tarbii as dhuftee jechuudha.
barachaa turte. Gaafa mana barumsaa dhaqaa turte mana barumsaa sanatti maal gochaa turte akka Jawaaritti akka Oromoo tokkotti achi keessa immoo gaafa turte immoo akkamitti warra biyyaa wajjin wal quunnamaa turte. Anaaf Singapore dildila Oromiyaa fi Ameerikaa jidduu turte. Singapore taa'ee Oromiyaa gamasitti nan laala Ameerikaa gamasitti nan laala. Yeroon sun yoo yaadattan 2003-2005 yeroo qabsoon Oromoo rakkoo guddaa keessa turteedha. Amma tokko wachaatiin dhufe. Yeroon biyya kana dhufu Oromoon Ameerikaa hin jirti malee nama tokkollee personaaliin beekuun ture nama tokko. Anaaf Stanford hoggaan dhufe University hoggaan dhufe emailii yeroo san email distribution jira emailiin namni Oromoo California jedhan jedhee barreessinaan Bomootini fi darajee daadhii tokko na qunnamanii isaan wajjin ol barannee ji'a lama keessatti waa'ee waldaa dargaggoota Oromoo walitti hidhuu irratti hojii eegallee meelli sun Ameerikaas Minnesotaas na fide Torontoos bakka adda addaa deemnee asitti waa'ee aktivitii daasporaa achirraa hin eegale ijoollee biyyaa wajjin walii qunnamna turre maaliif dursallee keessattuu Harargee Arsii Shawaa Bahaa Jawar irratti baay'ee hirmaachaan ture yeroo Adaamaa turetti. Kanaaf neetworkii cimaan qaban ture. Akka har'aa kanatti gaa feesbuukiin cimaan turre haa taatu xalayaadhaan walii barreessuudhaan Singapore yeroo ture na yaadadha. Torbaanitti birrii 50 nuuf kennan turan $50 hookeemmanii. Doolaarri 40 bilbiluu dhumti. So neetworkii baay'een itti fufe. Konnekshinii yeroo san qabu baay'een itti fufe. Egan as dhufeefis gaa internetiin babal'achaa gaa eegalummoo daran bal'achaa turre. Stanforditti yeroo kiyya parsantii 30 barnoota irratti 70. Waan qabsoota irratti barreessa irra caalaa jechuudha. Amma gaa atu kaastee waa'ee waldaa dargaggoo Oromoo idil addunyaa akka gaartiin yaadadha. Bara 2005 keessatti fakkaata yeroo jalqaba gara Minisootaatti dhuftee achi booddee immoo qabsoo nagaan gaggeessu isas yeroo jalqabaaf yeroo barumsallee asitti kennaa turte. Amma dubatti deebitee yeroo yaaddu keessattuu waldaa dargaggoo idil addunyaan suni ijoollee baay'ee yeroo jalqabaati biyyoota adda addaa keessatti Minisootaatti akka dhufanii wal argan carraa bane. Sana dura waldaa dargaggoo Minisootaatti ture kan hundi keenya keessa turre. Inni sun garuu bal'isee ijoolleen Oromoo addunyaa irraa dhuftee konferansii guddaatu ta'e na yaadadha. Qabsoo sana booddee keessa dabartee sanaaf waldaan sun maal dhiisee darbee jettame bu'aan inni buuse kan biraa immoo akkamitti yaada qabsoo karaa nagaan gaggeessu akkamitti gara sanatti deemte sababni isaa qabsoon Oromoo qawweedhumaan kan jedhu ture kan hundi keenya keessatti guddanne jechuudha. Yeroo jalqabaaf egaa sirraan dhagee na yaadadha kilaasiyyuu kennaa turte kilaasii sanayyuu tokko attend godheera. Mee isa nu yaadachiisi. Waa'een waldaa dargaggoo bu'uura biraa qaba. Bu'uura lamarraa ka'a. Tokkoffaa akkuma siin jedhe eeguma elementarii jiru barattoota gurmeessuu irratti sochoosuu irratti mormii gochuu irratti. Abaaboo keessa waan hin ture kan qubee afaan Oromoo maal waraan abaaboo jalatti hin baradhe. Sambooda mana barnootaa xiqqoo advaansiin ture jechuudha ijoollee duran ture. Already wanga tokko advaansii hin godhe. Kanaaf ijoollee gurmeessuu irratti bilchini siyaasaas xiqqoo wayyaa ture maaliif ijoollee dabballoota jala waan hin tureef. Ijoollummaarraa eegale kun immoo booda gara haayiskuulii hoggaan dhufus amma asallee agar tokko dhokadheetin ture Adaamatti garuu baay'een ijoollee gurmeessaa ture baay'een gurmeessaa ture. Tokko isaanii waan dargaggeessa gurmeessu barbaachisummaan isaa irra caalatti Adaamaa fi Asallaatti kan naaf ifa ta'e. Yeroo Singapore deemu immoo daayimeenshinii biraati. Kunis sadarkaa addunyaatti keessattuu dargaggoota aadaa adda addaa qaban walitti fidanii qabsoo irratti waa'ee nageenya irratti akkamitti akka hojjetamu dargaggoota biyya Sri Lankaa fakkeenyaaf kan warra Taamiliif Sinaaliis walitti fidaan ture. Addunyaarra Europe deemee warra Europe keessatti yeroo sanitti amma tenshinii guddaa ture warra baqattootaatiif warra biyyaa jidduu isaan walitti fiduun akka leenjisu na erguu turanii Kaanadaan dhaqan ture. So youth leadership hoggansa dargaggoota irratti exposure guddaan argadhe. Waa'ee achii argadhe san Oromoo irratti fiduun barbaade garte. Kanaaf yeroo as dhufe akkuma as dhufeen jalqaba ji'a lama keessatti kan inni waa'ee kana push godhaa ture yoo yaadatte gara August keessan gara Ameerikaa dhufe
Oktoobar keessatti xalayaa barreessee facaaseen gara dargaggoota jaarutitti yaadadhaa dameen Adamoon Arfaaseen hundi kontaaktuudhaan seenaan faan dhufanii leenjii duraa isaaniif kennine warra moona leenjise moo finne leenjifnetti yaadadha mana Areera Arfaaseetitti kan leenjii duraa dargaggootaaf kennine wanni gaarii goone hojii gaarii eegalle jechuudha. Reorreentu gochuun barbaachisaa ture maaliif yeroo sanitti wanni hundi dhaaba siyaasa irratti waan hirkateef dhaabni siyaasaa hoggaa laamshoo hawaasa keenya laamsheessee ture. Kanaaf jaarmaalee hawaasaa civic society jalaa baasanii gurmeessuun barbaachisaa akka jedhu irraa kan waa'een dargaggootaa sun kan dhufe ittiin kamma Ameerikaa kaabaatti namni hedduun warra achi keessaa eebbifame jechuudha bu'aa buusaa jiru. Maaliif individual fi collective leadership irratti kan hojjechaa turre. Individual capabilities dandeettii nama dhuunfatii fi dandeettii waloo irratti kan leenjii kennaa turre yeroo sanitti keessattuu akkaataa garaagarummaa itti maaneej godhamu irratti hojjechaa turre. Waa'een qabsoo nagaa Stanford osoo hin jiruun kilaasii warra seenaa gurraachota biyya kana African Americans history hoggaan fudhadhu waa'ee qabsoo isaanii bara 1960moota hoggaan qoradhu waa'een qabsoo nagaa kana arge jechuudha. San booda xiqqoo na harkise yeroo sana nama qawwee itti dhoosii nukulaara akkamitti argannaa malee taan hin beeku. Garuu US qabsoon akkasiin gufuu seente nan hubadha. Mala adda addaa yaada waan hin tureef waa'ee qabsoo nagaa qorachuutti seene. Yeroon kun overlap godha waan wayiitiin maaliif 2005 2006 2007 baay'ee waa'ee dargaggoota irratti baay'ee hojjechuu turre. 2007 rakkoon abaa'oo keessatti hoggaa dhufu hamileen ul'ee ture jechuudha. Anilleen yoo yaadattan waa hunda dhiisee Oxford dhaqeen ture. Waa'ee siyaasaa Itoophiyaa kana jaarraa 14ffaarraa kaasee barachaan ture qorachaan ture yeroo gaafileen hedduun tarsiimoo irratti ilaalcha irratti gaafileen hedduun mataa kee keessatti uumaman turan yeroo akka haaraatti uumaa ture jechuudha. Kanaaf barsiisaa Claymore Carson jedhamu jira ka seenaa Martin Luther King barreessu King Institute jedhamu jira Stanforditti achitti regular barachuun eegale achumatti hin gale jechuudha. Osoo laaluun wanni tun hojjechuun ooltuutti inni ka'ee jechuudha. San booda gara biyya Hindiitti ergame biyya Hindiitti dhaqee hojii gaandii fa'aa bakka inni itti jiraate garee fudhadhee deeme garee ijoollee hedduu fudhadhee deeme achitti illee qorannaa godhee hoggaan yuunivarsiitii fixu immoo gara Washington DC deeme International Center on Non-Violent Resistance kan jedhamu jira. Kan waan kanarra specialize godhu kan Gene Sharp faan itti hirmaatan kan hayyoonni qabsoo nagaa irratti addunyaa irratti beekaman hundi amma kan hojjetan researchii cutting edge research kan hojjetan achitti akka interneetitti fi akka research assistantittiin seene achitti gaa seenaa qabsoo kanaa qofa osoo hin tahin teknoolojii haaraa xiinxala siyaasaa waa'ee qabsoo nagaa akkatti akka deemamutti hanga ciqileetti itti seene jechuudha. Yoo yaadatte achi hoggaan bahee kitaaba raabsuun seene waa'ee Orange Revolution waa'ee Force More Powerful tarsiimoo qabsoo as dhufellee barsiisuun eegalee namni hundi maal namichi kun namni hundi qawwee waan jedhuuf namichi kun qabsoo ta'e bishaan naquuf deemalleen turte. Akkasiin qabsoo nagaa keessa seene baay'een qoradhe almost 2009 hanga 2012tti waa barreessuu cinatti wanni baay'een baradhe fi qoradhe kana yeroo Arab Spring immoo sochii warra Arabaa dhufu ijoollee san isa tokko leenjisuu irratti xiinxala kennuu irratti baay'een hirmaadhe waa baay'een irraa baradhe jechuudha. Warra Eastern European Rice warra Color Revolution hojjetan Rice waa baay'een baradhe haala saniin abbaa qawweetirra gara abbaa nagaatti deebine. Kun ogaa baay'ee successful ta'eera yaadni kee bara sana. Isa argaa jirra. Isa baay'ee malee amma karaa akkas waa'ee kee dhaga'u amazing baay'ee namatti tola dhugaa. This is amazing. So akkamittiin immoo gara social mediaatti dhufte egaa social meediaan qabsoo Oromoof waa qaba jettee akkamittiin amante? Ani addunyaa irratti warra dura Facebook seene probably 5,000 hanga 10,000 keessaa warra duraati. Facebook achuma Stanford fuulduratti kan banamte wajjira xiqqoo takka turte. Wajjira isaanii xiqqoo takka turte. Akka itti eegaltellee ijoollee kolleejii walitti hidhuudhaaf.
Eeguma eegalee kolleejiilee yuunivarsiitiilee gurguddaa Ivy League ta'an kanneen akka Harvard, Yale, Princeton, Stanford kana walitti hidhuudhaan ijoollee achi keessa jirtu. So freshman classiin keenya Facebook 2014 eegalee 2004 eegalee 2005 Stanford dhaqee so warri dura itti seenee warra garee keenyati jechuudha. Yeroo sangaa waan baay'ee fe'ameti waluma barachuudhaaf dargaggeessaaf dargaggeettii wal barbaaduudhaaf kan kanaaf hojjeta hojiirra oola ture. Facebookiin MySpace bakka bu'eeti kan dhufe yaadattan MySpace ture san MySpace ture SMS maal meseejiin tokko ture kanarraa gara Facebookitti dhufne dhaloonni keenya gaafa social media wajjin kan dhufe garuu qabsoo nagaa waggaa qorattuuf waggaa barattuuf leenjiftu communication strategies key communication strategy yeroo bal'aa fudhadhee kan irratti baradhe qabsoon tokko yoon himamin naareet yoon godhamin kophaa isaatiin bu'aan buusu. Kanaaf communication strategy baay'ee barachaa waan tureef yeroo sanitti traditional media irratti televizyinii irratti maal irratti media akkamitti manipulate goota ka jedhu barachaa turre social media immoo bahaa waan tureef gaafii ture hayyootuma waan kana baratan keessatti internetiin kunoo akkamitti dhiibbaa fida kan jedhu disruptive ture internetiin beeyte qabsoo keenya irratti internetiin miidhaa guddaas fide booda nu fayyade malee dura abaawoo hamma tokko kan diige internetidha jechuun dandeenya beekta yoo yaadattani email networkiin suni paaltookiin kuni dismantle nu godhet facebookiin immoo deebisee nu jaare kanaaf yeroo sanitti hayyoonni addunyaa dhimma qabsoo irratti dalagan dhimma miidiyaa irratti communication irratti hojjetan society hawaasa kana garamitti transform godha ka jedhu baay'ee gaafii guddaa ture ani immoo akka oromoo tokkotti akka qorataa dargaggeessa tokkoottis maali ka jedhu baay'ee qorachaan ture jechuu kanaaf oduma Facebook yoo ngayin website le ijoolleen teenya qixxeessoo faan hojjetan irratti mana bunaa maal irratti baay'ee barreessina turre paaltookii gaafan dura eegalu nama 15 faatu keessa ta'a ture paaltookii irratti illee nugusan ture amma tokko hojii guddaa hojjeteera baay'ee hojjetee walitti fidus diigurratti irra caalaa diigurratti dura walitti nu fide dura nama addaan faca'e waan baay'ee haasa'aa turre booda addaan nu facaase Dinis giddu gala akkuma si fakkaatee giddu Dinis giddu gala namni walii fataa wal dorgomiin aangoo bololli kun hundi dhufee haalli immoo siyaasa illee rakkoo qabaachaa ture yoo sanitti sanirraa paaltookii dhiyeessineet websaayitii banannee mana bunaa ka jedhu qixxeessoo faan bananii achirratti atakaaroo osoo goonu feesbuukiin dhufnaan gara feesbuukitti baqannee jechuudha. Osoo kana cinaatti gaamma engagement in social media osoo jiru ani immoo barachaan ture akkamitti fayyadamna ka jirurratti baay'een qorachaa ture. San booda gaa keessattuu 2012 booda harkuma maradneetti seenne bifa saniin gara bu'aa buusuutti deemne social media I think addunyaa irratti hawaasni social media bu'aa guddaadhaaf itti fayyadama keessa tokko hawaasa Oromoo yoo jennee waan hedduu ol kaafne itti fakkaatu. Siyaasa tokko iyyuu jijjiiruudhaaf humna qaba. Guddaa qaba. Guddaa qaba. Baay'ee dhugaadha. Social media ni qabsoo keenyaaf hojii guddaa hojjeta. Keessattuu asaasteesseetu sagalee taataniif isa biyyaa qabsoon Oromoo waggaa 5 dura miti kan jalqabe miti bubbuleera baay'ee qabsoon fincila ijoolleenis goggodhaa turte akkuma ati beektu bubbulee jira garuu waan social meediyaan fi miidiyaan kan biraa waan hin jirreef erga darbe booddee dhaga'ama ture inni tokko asitti fincila inni kaan hin dhaga'u wal qunnamtiitu hin turre social meediyaan garuu akkuma ati jette sagalee ta'ee fi hunda walitti fidee bu'aa guddaa buusee jechuudha gara keettiin deebi'a Jawar akka nama dhiyeenyaanis si beeku akka Oromoonis si beekutti carraa argattee tokkotti fayyadamuu beekta rakkoo hawaasa keenya keessa rakkoo qabsoo keenyas yoo xinxallee riskii sodaatama kun yoo akkas ta'e osoo akkas ta'e jedhamutu wanti baay'ee deemeeyyuu amma diggaatti ga'ee jechuudha suruwaati you use that moment taayimii gaafa argattu riskii fudhattee carraa sanatti fayyadamta yerootti bu'aa argamu jira yerootti balaattis deemamu nima jira sun tokkoffaa akkamitti dandeettiin sun isarraa dhufe lammata immoo bu'aan sana gochuun maal akka ta'e uummanni isaa akka sirraa baratu barbaanna. Faranjii waan jettu jira. Don't let any crisis go to waste. Crisisiin
rakkoon gaaga'amni hundi akkuma miidhaa qabu yoo itti beekte immoo faayidaa qaba. Dogongorri yeroo baay'ee hojjetamu fakkeenya burcuqqoon kun asirraa bu'ee cabee jira miti. Cabuu isaa sun rifattee calliftee ilaaltamoo caccabaa isaanirraa waa fuutee shunkurtii ittiin ciratta. Cabeera kasaaraadha. Kasaaraa san deebiftee homaa gochuu hin dandeessu. Garuu caccabaa sanirraa waa tolchuu dandeessa. Faayidaa tokko sii gochuu danda'a jechuudha. So crisis is another meaning of the opportunity. Tokko kana lammaffaan kun osoo faranjii fi afaan faranjiin baratiin dura waan ture nama keenya keessa. Amma naannoo keenyatti akaakayyuu kiyyaafaan natti hima. Warri abaa kun dhufeeti nama barate fidaa jedhaniin jedhan. Nama barate fidaa. Bulchaa biyyaa bulchuu jennaan hin barbaannu nama barate jedhan. Gabareen waa ta'u jedhan bulchaan. Lakkii nama hin barbaannu nama barate hin ta'u. Maali jennaan namni barate sodaattuudha jedhan. Maaliif jennaan loojikii qaba baalaansii godhee ilaala. Fakkeenyaaf laga darba jedhamu jira nu bira beektaa. Laga darba kana gama waan calaqqisu wayii keessatti nama barate tokkoo fi gabaree tokkoo fiddee deemaa fudhaa yoo jetteeni namni barate kun taa'e dhugumaan sun warqii dhammoo warqii miti jedhee bishaan kun hammam dhiphaadha na nyaatamoo na nyaadhama. Osoo jedhee inni yaadu gabareen ati yoo itti agarsiifte in seena shantama ka isaa kan namicha baratee kuni possibility meeqa osoo laalu probability inni achi dhaquudha jalaa gadi xiqqaata. Agarte ani namicha baratiin kuni warqii jetteen itti seenaa yookiin nyaata shantama qaba jechuudha. Ijoollummaan waan san dhagaye. Kanaaf hoggaan rakkoon tokko uumame teessee rakkoo sanii alanshaa oolurra itti seenuu danda'uu qabda. Yookiin ta'a yookiin ta'u. Carraatti fayyadamu. Carraan sun yoo dhufe carraan tokkoffaa carraan ofiin hin dhufu. Wanni dhufu taatoodha. Feenomenaatu dhufa. Situaationiitu uumama. Amma jidduu kana yoo agarte warri keenya kan ollaa ka'ee jiranii namni keenya rifata. Ani jawaaseen eessaan qaawwu jirtee fayyadamuu barbaada jechuudha. Siigalee maaliif hoggaa gaaga'amni tokko dhufe gaagama san keessa homaa carraan inuma jira jechuudha. Bakka kan yoo bu'e yoo fudhatte fakkeenyaaf. Bakka kan yoo bu'e gara tokkoon nama ajjeesuu danda'a. Tokko bade. Gara kaaniin waa ibsaa waa arguu dandeessa jechuudha. Kanaaf yeroo bakka kan dhufe illee dheessitee dhokachuu osoo hin ta'in ifaa inni uumu saniin waan lafa buute lafaa barbaadachuu danda'uudha qaba. Kanaaf filosoofiin ittiin deemu kabiraa uumamaanis barnootaatis waa'ee siyaasa kana heddumarraa gaexaanaan irra buufanne malee. Kanaaf wanni isaan qaba. Hamma tokko hubannaa isaa waan hin qabuuf wanni tokko hoggaa dhufu yeroo hunda taa'eetiin mana kiyya biiroo kiyya keessa qabu waayit boordiin qabu hoggaa wanni tokko dhufe maaliif ta'e wanni kun maaltu uume sababa meeqa sababni hawaasummaa diinagdee siyaasaa waan kana dhalche maalinni akkasumas immoo bu'aa siyaasaa diinagdee maal uumuu danda'a yoo maal ta'e maal uumama kan jedhu kan hin barnoota illee waan guddifadhe waan hin qabuufin itti utaalee itti seena kabiraa immoo uumamumaan ani gootummaa sodaas hin qabu waan man ol malee natti fakkaata gootummaa illee hin qabu nama sodaa illee hin qabu just waan waddam ta'e tokko hin qabu onnee kiyya keessa kanaaf waggaa waan tokko uumame dhaqee waan san fuudhu akkuma qonnaan bulaa san waan san fuudhu isaa malee ka bishaan na liqimsu san baay'een laalu. Baay'ee bareeda. Ammas kanama sooshaal miidiyaattis deebisaa yaadatta yoo ta'e aljaziiraa irratti intarviyu gootee turte waa'ee Oromoo First irratti. Innis biyya raasee ture akka beennu achirratti Oromoo sana jechuun kee jijjiirama fideera jettee yaadda yoo jijjiirama fide maal sitti fakkaata? Agartee yeroon suni turning point ture siyaasa biyyattii fidees waan ani sababu waan ta'e malee dubbii bilchaataa dhufe ture yeroo qabsoon Oromoo itti dhukkaa'e baqaqiinsa 2001 qabsoo Oromoon dadhabsiise ka 2008 daaraa ishii godhe yeroo abdiin itti laaffate ture laafina Oromoo kan ammoo warri kun Oromoo nama booda caccabtee jirti gaafii isaan gaafatan kennuu qofa osoo hin ta'in waan isaan hagammaa argatan irraa fudhuu dandeenya Oromiyaa isaanii kennuu dhiisii Oromummaa iyyuu irraa fudhachuu dandeenya sadarkaa ittiin jaamu keessa ture jechuudha kan ammoo andisiitti hirmaadhee haala isaanii sirritti argeetiin deebi'e yeroo maanummaan qophaa'aa ture na yaadadha New York irraa Aljazeeraan naaf feere New York irraa hoggaan deemu
sirba Hacaaluutiin dhaggeeffachaa dhaqe. Sirboonni baay'ee murteessaadha beektaa. Sirboonni baay'ee tokko kan Taaddalan sirbe gadaan keenya kan jiru. Impaaktii guddaa narra kaa'ee ture. Kun 2012 kana baay'ee na fakkaata kan Taaddala. 2013 immoo tokko nyaatu kan jedhu tokko taa'ee tokko nyaatu jedhu suni kan Hacaaluu isan dhaggeeffachaa dhaqe hanga istuudiyoo seenutti gurra keessa kaafadhe. Kanaaf an kanuma danfe kanan istuudiyoo seene beektaa. Ana danfee jiru gaafii nama danfisu na gaafatte. Gaafii yaadame yaadne wanni isaanan beeka. Gaaficha hin beekne malee gaafichi namicha Clash of Civilization barreesse irraa dhufa. Huntington irraa dhufa. Samuel Huntington irraa dhufa. Who are we kan jedhu gaafii eenyummaa irratti kitaaba barreesseera biyya kanatti. Kana qoradheera yuunivarsiitii. Gaafiin sadarkaa eenyummaa jedhamu kuni kamtu dursa? Kamtu dursa ka jedhu namni eenyummaa hedduu qaba. Eenyummaa sabaa qaba, kan biyyaa qaba, kan naannoo qaba, kan sadarkaa adda addaa qaba, kan amantii qaba, kan maalii qaba, kan koorniyaa qaba, kan jandar jechuudha. Kana hunda qaba. Kamtu dursa gaafiin jedhu kuni yeroo hunda eenyummaan identitiin it could be either competitive or compatible. Jechuun eenyummaan kun wal dorgomuu danda'a yookiin wal dura dhaabachuu danda'a. Kana theoretically background isaanan qaba. Gaafii hoggaa isiin gaafattu tokkoffaa Hacaaluun na danfisee na fide. Lammaffaa immoo Saamuel Huntington jalaan na qopheessee jira jechuudha. Kanaaf hoggaa isiin waan san gaafattu yeroo mallee hin fudhanneen. Onnee kiyya keessattis takka immoo san dura immoo ani. Hoggasuma deebiste tokkoffaan san dura gaafii saniif shakkillee qabaadheen beeku. Itoophiyaa seeguma adaamaa dhufeen arge. Dur nu bira hin jirtu. Nu bira wattaaddara Itoophiyaa qofa jira beek dur. Nu bira Itoophiyaan dhufe eenyuun wattaaddara dhufeedha qotan beeynu. Nu bira Oromoo jira. Kanaaf theoretically isaan beekaa predispositioning jechuun kan ijoollummaa sunis kan barnootatis ni jira saniif hin deebise dhiibbaa guddaa fide. Maaliif dhiibbaa guddaa fide? Oromoo hamilee qabdus hamileen cabes ol kaase. Nulleen duulli san booda itti goone akkuma reefu jennetti hiree san itti fayyadamne. Saffisaan duulli Oromoo First Community Engagement jennee goone suni hamilee uummataa deebisuu irratti onnachiisuu irratti uummanni akka hinaafu hagan hunda tuffatamne kan jedhu sirriitti itti fayyadamne. Oromoo Firstiin ofiiniiti kan bu'aa buuse. Oromoo First is an event akka reefu jetti opportunity dha. Event dha opportunity illee miti it's just an event. Yoo itti dhiifne ittiin nu cabsuu danda'ama ture. Gara opportunity jijjiirree duula guddaa waan ittiin gooneef siyaasa Itoophiyaa hin jijjiire. OMN ittiin dhaabne waan bu'aa guddaa irraa buufanne jechuudha. Kanaaf I think sarara dheeraa seenaa Oromootiif Itoophiyaa irratti bakka murteessaa ture natti fakkaata. Jechuun dhugaadha amma waa'ee eenyummaa kaaste kanarratti siyaasa biyya sana keessatti amma akka arginutti yeroo hunda eenyummaa fi lammummaatu wallaaqaa jira jechuudha. Adda baasanii wallaaluutu rakkoo guddaa keessatti nu seensisaa jira. Kun maaliif ta'a? Tokkoffaa kan biraa immoo ga'aatu kaasteetta Oromoo First jechuun eventiin sun uummata Oromoos walitti fidee dhalachuu OMN filleen sababa ta'e jechuudha. Dhalachuun OMN bu'aa guddaa gaa waan hojjetee qaba immoo qoda guddaa keessaa qabda waa'ee sarraas akka haasoftu barbaanna. Garuumee waa'ee walmakuu eenyummaa fi lammummaa amanuu eenyummaa keenya beekna. Lammummaan immoo waan addaati. Lammummaa waan jijjiirrachuu dandeessuudha. Eenyummaan garuu waan wajjin dhalattuudha. Biyya sana keessatti garuu kun qulqullaa'ee waan hin baramnee fi rakkoo ta'aa jira ammallee. Rakkoo qulqullaa'ee baratamuutii miti beeyta. Rakkoo dantaati. Amma addunyaa kanarratti agarte warri olaantummaa siyaasaa fi olaantummaa dinagdee qabu yeroo hunda individualism dantaa dhuunfaa dursan. Maaliif tokkoffaa lakkoofsa muraasa lammaffaa akka dhuunfatti waa aangoo siyaasaatu dinagdee harkatti qabatanii jiran. Kanaaf humna isaanii calaqqisiisuudhaaf akka gaareen walitti dhufuun baay'ee isaanii barbaachisu. Guruppiidhaan dhufuun walitti isaanii barbaachisu. Uummanni cunqurfame immoo mata matatti humna xiqqaa qaba paawurlasiidha. Yoo walitti dhufe garuu gurmuu ta'aa jechuudha. Dureessa guddaan tokko faabrikaa guddaa tokko yoo qabaate mataa isaatiin faabrikaa ta'uu waan qabuuf humna guddaa qaba. Hojjettoonni achi keessa jiran garuu akka hojjetan mataa isaaniitiin humna guddaa qaban.
hojjettoonni sun dhufanii yuuniyeenii yoo ijaaranii jechuun waldaa tokko yoo ijaaran humna namichi san ittiin chaalenjii godhuu fi waan barbaadan irraa argachuu horatu jechuudha. Kuni gaafii tureedha uummata addunyaa keessattuu eega siyaasaan baranee eegale industiriyaal rivoluushinii booda addunyaa kana wanni dhuunfate. Fakkeenyaaf bara kominizimii kaapitaalizimii wanni jedhamu kun waan biraatii miti beeke. Warri cunqurfamee fi warri hojjetaa gareedhaan mirga isaa eeggachuu barbaada. Warri aangoorra jiruu fi warri diinagdee qabu immoo garee tana cabsee siyaasaan dhuunfadha. Maal godha beektaa? Miliyoonarii fi hojjetaan isaa hojjetu walqixa akka falmatan barbaada dureessi. Maaliif inni nama tokko haa ta'u obbo Gootamsaanii fi obbo Gootamsaan qabeenya qabaatee obbo Abdiisaan hojjetaa yoo ta'e yoo laaltu namoota tokko garuu kun kiisha isaa keessa humna guddaa qaba. Miizaana kanatu irra kaasaa jechuudha. Kana waan beekuuf obbo Gootamsaan kophaan walii haa baanuu jedha. Obbo Abdiisaan garuu lakkii obbo Tamaamis obbo Qaasimis obbo Toleeraas dabalachuun qabaa jedha. Wal dorgomuu ka danda'u kanaaf. Kuni waanuma addunyaa keessa jiru. Gara siyaasaan sabaatis kana keessaa hin baatu. Yoo laalte gareeleen sabni isaanii aadaan diinagdeen olaantummaa qabu siyaasaa eenyummaa tarkaanfachiisuu barbaadu. Siyaasaa dhuunfaa tarkaanfachiisuu barbaadu. Yoo barbaadan beeki amma eenyummaa jedhama malee dur maal jedhama siyaasaa gitaa kilaas kan jiru garaagarummaa sabaa osoo hin taane kan gitaati jechuu barbaadan. Amma immoo garagalanii lakkii rakkoo sabaa osoo hin taane kan jiru rakkoo dhuunfaati jechuu barbaadan. Siyaasaa keessa waanuma jiru kun jechuu haalli amma isaan ittiin deeman kun. Kana aga tokko atakaaroo uumu. Atakaaroo immoo ka uumu maali? Abbichaan humna qabu humna saniin fayyadamuu humna olaantummaa advaanteejii qabu san fayyadamuu barbaada. Abbichaan humna xiqqaa qabu immoo humna horachuu barbaada. Obboleessa isaa, fira isaa, aantuu isaa ofitti qabachuudhaan jechuudha. Kanaaf siyaasan waliigalaa kan gareetii fi kan uumaa jiru. Nassalli waan biyya keenya keessatti dimokiraasii waan hin jirreef atakaaroon kun gara walitti bu'insatti gala wal caccabsuutti deema malee rakkoon qaba. Amma walaaltee biyya keenya keessatti yoo fudhatte waggoota 27 dura warri wayyaanee gubbarra ta'anii yeroo tokko gita yeroo tokko dhuunfaa jechaa turan. Amma immoo isaan wajjin walqixa federaalistii ta'anii jiran jechuudha. Amma gaddee gartee warri gama Amaaraa ka dura maqaa Itoophiyaatiin siyaasa maalii oofuu barbaadan sun immoo amma nu wajjin isaanis sabboonummaa xiichaa jiranii jechuudha. Kanaaf siyaasa dhuunfaa tan gaggeessamoo siyaasa garee tan gaggeessanii bakka aangoon jirturraa gadi moo ol jirta. Bakka diinagdeen jirturraa gadi moo ol jirta irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf jechuudha rakkoon kan biyya sana keessatti uumamaa jiru. Dubbiin waa'ee eenyummaa osoo hin ta'in waa'ee diinagdeeti. Waa'ee diinagdeeti. Amma Oromoon tun amma aangoo qabatteemi. Waggaa kunnaan takka yoo ta'ette eenyummaan haa badu jetti. It is your relation. It is your relation, your distance from power and wealth that defines it. Amma haalli biyya keenya keessa jiru gaa yaas gaarii gootee beekta gaa akkamti xiinxalta maalirra jiru maalitti adeemaa jira. Isin nuyi maalarraa kalaalta. Nu amma beekta warri biyya keessa jiru akka qurxummiidhi beekta. Qurxummiin waan bishaan keessa jiru kan hedduu laalti hin beekti. Simmoo warri daasporaa akka allaattiiti. Alaa gallaaltanii jechuudha. Waan baay'ee hundumtu kan ofiisaatii makara karaan sun sana jedhamu kana miidiyaa irratti immoo isa kamtu sirriidha isa kamtu sobaa waliisaa namni confusion keessa jiraata waan baay'ee rakkisaadha. Confusion. Ni argitanitti san caalaa beeka jennee. Dhuguma garuu kan talileettiin dabala waggaa dheeraa booddee egaa amma gara biyya deebiteetta. Mee gara qabsoo asitti biyyaan baateessee godhaa turte booddee haalli jijjiiramee yeroo gara biyyaatti deebitu haala si mudate akkamitti argatte? Anaaf beektaa agas maran fagaanne qaamaan as jiraadha malee qalbiin tiyya halkanii guyyaa achumaan hin turee fi wanni haaraa baay'ee natti uumame hin jiru. Garuu akkuma dhaqeetti hojiitti hin seene hojii baay'ee yeroon as ture caalaadha biizii kan hin ture. Wanni wayyaa asitti biiroo matanan ta'a soon bula akkuma beektanitti achi baadiyyaa keessa deemuun baay'ee socho'uun barbaachisaa ture uummata bal'aa arganii waliin haasa'uun barbaachisaa ture. Asitti amma yaada uummataa argachuudhaaf
addunyaa yeroo san kan hin deemu doolaara walitti qabu qofaaf hin turre yaada uummataa dhaggeeffachuudhaaf maaliif uummata kanaaf tarsiimoo baasuu barbaadde haala baasuu barbaaddu taate dirqama uummata dhaggeeffachuu qabda maaliif akka warra nabiyyootatti malaayikaan dhufanii namatti himan malaayikaan jaarsuma fi manguddoo biyyaa kana jechuudha. Madaaspoora irra gandarra deemee waggaa qophii oomishan qophaa'u yeroo hunda qophii lama qopheessa. Qophii galgala qophiin borumtaa yoo ta'e san dura walitti qabee koree waan akkasii jaarsoon dubbisaa sammuu sun amma waan baay'ee inni godha ture fiidbaakii gaarii kenna ture amma immoo bal'aadhaan uummata keessa deemuun danda'amee jira haala gaarii ture. Umrii kee guutuu mootummaan falmaa turtee immoo amma waggaa dhayituu hariiroon ati mootummaa wajjin qabdu maalillee konfiyuuzhinii uuma. Walitti sesseeyitaa garuu immoo gadoof godaannis ni jira jechuudha. Hariiroon mootummaa wajjin qabnus akkasuma jijjirti. Waliigalatti haala wal keessa mammakaa ture amma danda'ametti hedduun carraaqe hedduun tattaafadhe keessattuu jootu duraarratti yeroo hunda keessan irratti yeroo sirni abbaa irree daakame sirni wayyaan dhufee haalli hin tasgabbaa'initti yeroo humni qeerroo kunis akkuma danfetti ture irratti san xiqqoo tasgabbeessanii ijoollee taayitaarra jiran kana aga taayitaa isaan cimsatanii uummata jalaa tasgabbeessuu irratti baay'een carraaqaa ture. Haalli ammaa kan taliileen gaafatte haalli amma Itoophiyaa keessa jiru haala si'aayina qabuudha. Haala namu real politics has started. Waggoota duraa baranoo jedhama beektaa naannoo kiyyaa sanitti namni bira yoo ol fuudhu waggaa duraa san baranoo jedhama. Waliin lolu jaarsaa jaartillee waliin fikir hundi isaa. Baranoo wal lollaani baranoo waliin loltu. Rakkoon yoo jiraatu rakkoollee namatti mul'attu. Hiyyummallee namatti mul'atu. Maaliif geega'oon kan dhufeen jira kaaloo dhayanii fi dhufe ka gumaataan dhufe waan jiruuf namni ol fuudhu waggaa duraa ji'a jahan duraa san bultiin akka malee oo'itu rakkoolee namatti hin dhagahamtu jechuudha. Kanaaf uummanni biyya keenyattis roorroo waggaa 27 jalaa bahee waggoota duraa san rakkoolee jiran hunda guutumatti irraanfatee mirqaanaan gammachuudhaan madamarii keessa ture akka gaariitti. Amma baranoon sun amma xiqqoo dabartee jirti jechuudha amma dhugaan amma asii fuudhee galtee jirti jechuudha. Garaagarummaan badee awwaalame sun illee amma as bahuu eegalee jira. Tokko kana lammaffaa uummanni bilisummaa waan gonfatee jiruuf bilisummaan akkamitti akka jiraachuu qabu barachaa jira. Daangaan bilisummaa tun hagam dhiibamti. Dur abbaa irreetis sii murteessa. Akkaataa isin wal cinaatti teettanillee distaansii kan isinii murteessu abbaa irree ture jechuudha. Amma abbaan irree waan hin jirreefi daangaan abbaan irree naa ka'eetu sirri moo mee achi dhiibullee hin jirti walitti bu'iinsa agartuullee kanarraa dhufaa jechuudha. Stretch godha there is no horizontal organization authoritarian system keessatti. Amma uummanni illee bilisummaan waliin buluu fi bilisummaan mootummaa wajjin buluu. Horizontaalii dalgatti akka uummataatti bilisummaan waliin buluu barachaa jira. Irraa gadeetti immoo mootummaa wajjin akkamitti bullarratti barataa jira uummanni. Mootummaan waggaa dheeraaf sirna abbaa irree keessa ture eeguma uumamtee uwwisanitti. Uummanni yoo daabboo naa kennaa jedheen yoo qabaate irraa kutee darbaa fi yoo hin qabaanne dhagaa itti gad darbaa jechuudha mootummaan. Kanaan jiraata. Amma hin jiru sun. Kanaaf uummata bilisoome ka ofii wal qoccolu ka gubbatti ammuma naa kennu jedhu kana bulchuu barachaa jira jechuudha. Amma gaaga'amni fi dadammaqiinsi walitti bu'iinsi wal xixxaan amma Itoophiyaa keessatti agartutti kuni waanuma ce'umsa keessatti dhufu. Garuu dogongoratu hojjetame agartee. Yeroo baranoo san, yeroo waratii san, yeroo dura madammarii san wantoonni tokko wanni kun akka dhufamu waachaan ture doon asiin deemin mirqaanni kuni booda kishifii dhufa cabsii isa barbaachisa jechaatiin ture beeyte. Itti qophaa'uu dhabame amma cabsii barbaada silaa biyyi sun amma waan kishif isa godhu barbaachisa. Karaan tolchineef mirqaan sun guutee dhangala'aa jira amma beeyte. Kanaaf wanni amma roodmaap jennee haasofnu kun qophaa'uu dhabuun waan sadii wal nyaataa jira. Siyaasaan gubbatti jirti. Siyaasa irratti qophaa'uu dhabuun fi waliigalteedhaan argamuu dhabuun security irratti nageenya irratti rakkoo uumaa jira. Rakkoon tasgabbii immoo diinagdee irratti rakkoo uumaa jira. Diinagdeen haga tokko jarri kun saamatee deemee haga kaan kun ukkaamsatee jira.
rakkoon diinagdee jira kun sadeen amma rakkoo uumaa jira. Kanaaf waratiin sunii fi ho'i sun dabree jira. Qorra hamatti hin seenne garuu of eeggannoo yoo deemamuu baate rakkoo uumuu danda'a. Natti fakkaata akkuma danda'eef jetti yoo hojjetan garuu keessa bahuu danda'a.